Shamarka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa taatanii har'as viidiyoo haaradhaan gara keessan dhufeen jira akka jaalatanii abdiin qaba jechuudha. Kaleessa chaanaalii irratti viidiyoo tokko isiniif gadhiiseen innis immoo warroonni afaan Oromooffaa dubbatan akkasumas immoo dubbisan sooshaal miidiyaa hordofan akka namoota afaan Oromooffaatiin viidiyoo hojjetan deeggaraa akka hin jirre jajjabeessaa akka hin jirre yaada isiniin kenneen ture. Aariidhaan illee dhaka viidiyoo sana hojjedhe dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maalidha ijoollee hedduu afaan Oromooffaatiin cimanii hojjetan jechuudha. Baay'een argee ture. Baay'een arge namoota hedduun argee garuu maalidha nama isaan deeggaru yookaan immoo nama isaan jajjabeessuu hin qaban jechuudha. Nama isaan jajjabeessuu hin qabani. Inna akkasumaan chaanaaliin isaanii viyuu hin qabu. Yeroo dheeraa kan turedha qarshii hedduun hin kaffalamuu fi waliin jajjabeessinu gabaabumatti jechuudha. Warri afaan Oromooffaatiin viidiyoo hojjetan wanti diraamaa garaagaraa hojjetan fiilmii afaan Oromooffaa ilaala. Fiilmii afaan Amaariffaa immoo ilaala. Inna nuti maaliif akkas taane? Nuti maaliif amma fakkeenyaaf namni tokko fiilmii yoo hojjete fiilmii bareedaa fiilmii jaalalaa osoo hojjechuu qabu fiilmii zareenyinnatii timeti afaan Oromooffaatiin nuti fiilmii zareenyinnatii hojjechuu hin qabnu jechuudha. Inna akkuma isiniin jedhe yaada kiyya baay'een keessan hubattanii jirtan wantan kaleessa isiniin jedhe jechuudha. Wantan ani kaleessa isiniin jedhaa olee hubattanii jirtanii. Inna akka isiniin jedheen ture isinillee baay'een keessan hubattanii yaada kiyya hubattanii too jechuudha. Eeyyeen sirriidha. Namni nu jajjabeessu hin jiru. Akkasumas immoo nuti wal jajjabeessuudhaaf maal hojjechuu qabna maal godhuu qabna jettanii ta'u warri yaada keessanaaf kennitan jechuudha. Wanta hedduutu jira. Dhugaa isiniin jedhaani. Erga wal jajjabeessuudhaaf yaanne fakkeenya tokko isiniifan kennaa. Chaanaalii yeroo jalqabnu jechuudha. Yookiin immoo dura chaanaalii hojjechuu yeroo jalqabnu akkaataan nuti itti jalqabne guruuppiidhaan jechuudha. Guruuppiidhaan jalqabne chaanaalii keenya guddifannee monetize goosisnee jirra sa'aatii 4,000 fi akkasumas immoo sa'aatii 4,000 fi subscribe 1,000 guruuppiidhaan guunne jechuudha. Kanaafuu ammas immoo warroota haaraa yuutuuberoota jammaarii yookiin immoo haaraa reefuu eegalaniif jechuudha akkasitti eegaluun ni danda'ama. Yookaan immoo warroota wal jajjabeessuudhaaf even yaada adda addaa maaliif wanti amma fakkeenyaaf guruuppiidhaan viidiyoo ilaaluun faayidaan qabu jechuudha jedhee yaada. Guruuppiidhaaf viidiyoo namni tokko jaalatee yoo viidiyoo keessan dhaqeetoo notificationidhaan gattuqee ilaale si fayyada malee akkasuma lafaa ka'eetuma guruuppiidhaan deemtanii osoo ilaaltanii faayidaa isaa gabaabaa yookiin immoo faayidaa qabaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Gabaabumatti wanti ani isin jedhu barbaadu taada. Maal gochuudha kan qabnu fakkeenyaaf warri chaanaalii isaanii banachuu barbaadanillee maalidha kan isaan gochuu qabanii chaanaalii isaanii guruuppiidhaan akkaataa chaanaalii itti banatan akkaataa chaanaalii ofii sa'aatiitti guuttatan akkaataa itti subscribe itti argatan viidiyoon isaanii akkaataa itti ilaalamuuf guruuppiidhaan godhuuf ni dandeenya jechuudha. Wal gargaaruudhaaf eega fedhii qabaanneeti immoo dirqama guruuppii keessa yoo jiraachuu baanneeti immoo jechuudha. Dirqamaa miti ani dhugaa isiniin jedha miti aan afaan Oromooffaa nama kamiifiyyuu laayikii nan godha baay'ee wayaane jechuudha. Inna kanaafuu rakkoon qabu laayikii yoo gootanii inna guruuppiidhaan godhuu ni dandeenya jechuudha. Inna guruuppii uummanne guruuppii mataa keenya jechuudha. Akkaataa isaanitti banatan gochuu ni dandeenya akkasumas immoo fedhiidhaan bakka wal guddisuudhaaf homaayyuu xaaxaa biraa baay'isuun hin barbaachisu. Wal guddisuudhaaf wal jijjiiruudhaaf wal gargaaruudhaaf wal jajjabeessuudhaaf jechuudha. Koomentiin yaada keessan amma fakkeenyaaf namni tokko viidiyoo isinitti tolu tokko yoo gadhiisu yaada keessan koomentii irratti barreessuu ni dandeessan jechuudha. Inna walaa jajjabeessinu walaa guddisnu akkuma duratti isiniin jedhee warra haaraa banachuu barbaadaniif intini goonaaf guruuppii bannee fi Telegram irratti namni tokko ani guruuppii banuu nan danda'a jettanii to koomentii irratti naaf barreessaa. Telegram irratti guruuppii guddaa isaa hin bannaa aan afaan Oromooffaatiin bichaan irratti hojjetamu jechuudha. Inna akkasitti uummata keenya guddisuu ni dandeenya. Namoota chaanaalii banachuu barbaadanis akkasuma deeggaruu ni dandeenya. Akkas godhuu ni dandeenya. Inna akkuma duratti isiniin jedhe tokkoffaa wanti nu barbaachisu walii galtee tokkummaadha.
waliif yaadu wal gargaaru nuti aynan beek yeroo hundumaa jechuudha qabsoo irratti bichaadha sin kan jirtan bakka isumaayyuu maalidha seetan deemtanii kan lolta yookiin deemtanii to kan dorgomtan osoo taate manaan baatan dhugaa sinin jedhaan garuu social media irratti waan akkasii jala yeroo deemtan sinan arga baay'een keessan garuu gaafa namni chaayinaalii mataa isaanii banatee too nu jajjabeessaa jedhee sin kadhatu viidiyoo adda addaa yeroo hojjetu wantoota baay'ee amma fakkeenyaaf chaayinaaliin xixiqqoon garuu barumsa adda addaa barumsa guddaa kan dabarsu hedduutu jira aga ammaa kana jechuudhaan garuu nama isaan deeggaru argee hin beeku jechuudha. Na dhiifama naa godha jedhuudhaan addaan kuteetan ture akkasii siniin jedha wanta gaarii hojjechuudhaaf yeroo hundumaayyuu yaa fiignu wanta gaarii hojjechuudhaaf yaa yaannu walaa jajjabeessinu namoonni waan adda addaa barsiisan dhugaa siniin jedhanii wanta baay'ee babbareedaa barsiisan jiranii እና garuu nama isaan deeggaran hin qaban nama agas mara isaan jajjabeessuu hin qabani kun immoo wal jajjabeessuu akka hin dandeenye nuti akka nuti nama cimaan taane nu argisiisa akka nama lammisaatiif ani yeroo hundumaayyuu wanta akkana irratti sababbiin ani omaayyuu natti fakkaan keessattuu ijoolleen Oromoo yeroo qabsoodhaaf oliif gadi jedhan homaa tokkoyyuu natti fakkaatu sababni isaatis dhugaa miti kan sobaate jechuudha isaan social media irratti dhufanii yeroo qabsoo bichaa nama walitti naquudhaaf karaa cufuudhaaf amma karaa cuftu jechuudha lammii kee tokko gaa mana dadhabdoonni karaa irratti wanna keessa bulan dhabanii too rakkatan isaan gargaaruudhaaf jechuudha isaan gargaaruudhaaf dhakaa tokko olif fuutan garuu qabsoodha ittanii yeroo karaa cuftan yeroo san immoo dhakaa miti waan fee dandeessanii olin kaastu dhugaan sinin jedhaan odoo naannoo keessanitti ibsaan bahuudhaaf hojii humnaa koottaa hojjedhaati naannoo keessan jijjiiraa sinin jedhani namni gadi bahu tokko hin jiru garuu immoo yeroo karaa cufuudhaaf yeroo ta'e tokkoffaa irratti argamtu jechuudha kanaafuu wanta gaariidhaaf yaa jajjabaan wanta gaarii hojjechuudhaaf yaa yaallu wanta gaarii hojjechuudhaaf akkasii sinin jechuu barbaada naannoo kanatti daa'imman wal lolaa jiru akka sagaleen isaanii sin hin jeeqne abdiin qaba wanti namni sinin jechuu barbaadu kanuma jechuudha viidiyoo itti aanuun amma wal arginutti nagaannaaf tura yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas mallattoo bilbilaa gadhuudhaan yeroo hundumaa viidiyoon atattamaan akkasiin bira ga'u gochuu ni dandeessanii inni biraamoo maalidha akkuma yeroo hundumaa sinin jedhu jechuudha subscribe gootan yoo viidiyoo kan laaltan ta'e qofaadha garuu viidiyoo laaluudhaaf isinitti hin tolu isinitti mijatu taanaan homaayyuu naaf fayyadu waan ta'eef subscribe keessanii hin barbaadu nagaannaaf tura sinan jaaladha.